Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii kun qubee akaadaamiitii kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 12ffaati. Viidiyoo keenya isinitti tolaa jira yoo ta'e jechuudha, jaallattanii jirtu yoo ta'e subscribe share godhaan isiniin jedha. Akkasuma hiriyoota keessaniin biraatiin ka'aa yaadaa fi qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Okay, video keenya guyyaa har'aati gaafa dabarru equation of tangents and normal to curves jedha. Akkuma video darbe irratti waada isiniif galee jechuudha. So video darbe irratti waa'ee maal ilaalle ture, maximum value and minimum value akkasuma immoo absolute minimum value and absolute minimum value kan jedhu walitiin ilaalle ture. Video kana irratti immoo equation of tangents and normal to curves kan jedhu walitiin ilaalla jechuudha. Doggaa mata duree irratti darbine activity 2.14 irratti maal jedha, find the equation of a line containing the points 1,3 and negative 2,3 jedha. Yaw pointii lama nuu kenname equation of line barbaaduun agas mara sirrakkisa jedhee yaadu garuu formula maal fayyadamuu dandeessu jechuudha. Y minus y naught is equals to y minus y no y1 minus y naught divided by x1 minus x naught kuni akka maaltidha akka slope jechuudha into x minus x naught jettanii formula kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Asirratti inni kuni x1, y1 jechuu kooti, inni kun immoo x naught, y naught jechuudha. Kana lamaan fayyadamtanii formula kana fayyadamtanii equation isaa barbaaduun ni danda'ama jechuudha bifa kanaatiin. Kanaaf iyyuu badaagas mara sirrakkisa jedhee yaadu. Inni kan biraan find equation of line perpendicular to the line at 1 jedha. Line isa jalqaba asitti arganne kana jechuudha. Perpendicular line isa kan ta'e barbaanna jechuudha. Asirratti immoo above containing the points 1,3 jedha. Asirratti point 1,3 ofirratti qabata. Kan biraa immoo line isa kanaatiif maadaatis perpendicular kana jechuun line lama walitti perpendicular dha taanaan fakkeenyaatiif line tokko kuni xy component yoo ta'e jechuudha. Xy component erga ta'e booda sana booda line tokko akkas yoo ta'e line tokko amma akkas yoo ta'e fakkeenyaatiif asirratti kun lamaan walitti perpendicular yoo ta'an jechuudha. Let's say this has slope m1 qaba yoo ta'e kun immoo slope m2 qaba yoo ta'e jechuudha. Line kun lamaanii akkuma isin beektanii egaa m1 times m2 ni qixxeetaa maal ta'u jechuudha, tis negative 1 ta'u jechuudha. So asirratti egaa line inni kunii fi line inni gaaffii lakkoofsa tokkoffaarra jiru kun lama maaliidha perpendicular line dhaan jedheera. Asirratti above containing the points point tokko qofaadha kan nuu kenname. Point tokko qofaan nuu kenname taanaan immoo la equation of line barbaaduun ni danda'amu. Kanaaf iyyuu asitti immoo line is perpendicular to line waan nuu jedhedha asitti jechuudha. So line isa kanarraati slope isaa beekuu ni dandeenya. Sababiin isaa maal point lama nuu kenname waan ta'eef slope isaa meeqadha fakkeenyaaf kana yoo fayyadamne slope is equals to iddoo kanatti jechuudha y component isaa 3 minus 3 divided by negative 2 minus 1 so jenne jechuudha is equals to meeqa ta'a jechuudha 0 ta'a jechuudha. Inni kun 0 divided by number 0. So slope wanta kana maadha 0 dha jechuudha. Iddoo kanatti egaa m1 times m2 kun iddoo kanatti m1 yoo ta'e m1 times m2 is equals to negative 1 kun ta'uu hin danda'u jechuudha. Matumaayyuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu equationicha maal gochuu hin dandeenyu jechuudha, barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Kun asirratti horizontal line dha miti, kun asirratti horizontal line dha. Kanaaf equation isa kana immoo maal ta'a jechuudha, kun asitti horizontal line taanaan kun immoo vertical line dha jechuudha. Kana jechuun inni kun slope hin qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu vertical line gaafa ta'u immoo iyyuu akka boonee barreessina jechuudha x is equals to 1 ta'a jechuudha. Equationiin gaaffii lakkoofsa lammaffaarra jiru kana maal ta'a jechuudha, x is equals to 1 ta'a jechuudha deebiinsaa. Inni kan biraan iddoo kanatti write the equation of tangent line to the curve if its slope is 3 and at a point negative 2,5 irratti equation of line akkanatti barbaadudha jechuudha. Asirratti equation of tangent line asirratti slope isaa nuu kennameera, sadiitu nuu kenname slope akkasuma pointiin tokko nuu kennameera. Kana jechuun pointii fi slope fayyadamne akkamittiin equation of line barbaadna jechuudha. Pointii fi slope fayyadamne equation of line barbaaduudhaatiif kan nu dandeessisu jechuudha. Formula mataa isaa danda'e jira. Formulichis immoo maadha, y is equals to m into x minus a times plus b dha jechuudha. Asirratti m inni kun itis slope dha, slope ichi nu kennameera jechuudha. X minus a dha, kun x dha. A kun immoo asirratti point isa kana jechuudha. B immoo point isa kana jechuudha. Through passes through kan iddoo kanatti passes through
point A, B nuun jechuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo at a point negative A, B jechuu danda'a. So asirratti egaa y is equals to m keenya meeqadha 3 dha nuun jedha. 3 into x minus a jechuun egaa poom isa jalqabaatiin. So negative 2 negative of negative 2 jechuun karaa biraatiin positive 2 plus iddoo kanatti immoo b jechuun immoo 5 dha jechuudha. Kanaafiyyuu 5. Kanaafiyyuu kana gaafa deemnee wajjin y is equals to 3x plus 6 plus 5 is equals to 3x plus 11 ta'a jechuudha. Equation of lining kana jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha gaaffii lakkoofsa arfaffaa irra kan jiru jechuudha. What is the relationship between the slope of the tangent line and the slope of normal line to a curve at a point jedha. At a point of tangents. Asirratti slope of tangent line dhaa fi slope of normal line to a curve at a point of tangent jedha. Kana jechuun fakkeenyaatiif laayiniin tokko akka kanaatti jira jennu jechuudha. Sana booda karvii wayii akka kanaatti jira jennu. Karvii kana irratti karviin kun iddoo kanatti haa jennuti point jechuudha. So tangent line jechuun egaa akka kanatti tokkicha qofaa tuqee kan darbuudha miti. This is line tangent to this curve jechuudha. Kuni karviidha. Karvii F haa jennuti. Kun immoo line keenyadha jechuudha. So tangent line dha jechuudha. Karvii kanaatiif kun amma asirratti gaaffiin samaayidha. Slope of tangent line dhaatii fi slope of normal line gidduu kan jiru at point of tangency irratti maalidha. Normal line jechuun this perpendicular line jechuudha karaa biraatiin. Iddoo kanatti point kanaatiif perpendicular kan ta'e jechuudha. Kana jechuun bifa kanaatiin perpendicular kan ta'e jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin line kanaatiif illee maal jechuudha perpendicular dha jechuudha. Line lama immoo egaa walii isaaniitiif perpendicular taanaan sloping isaa walitti baay'ate maal ta'uu qaba negative 1 ta'uu qaba. So m1 times m2 is equals to must be negative 1. Kanaaf iyyuu asirratti let's say this is m1 yaa jennu kun immoo m2 yoo ta'e m2 is equals to what negative 1 over m1 ta'uu qaba jechuudha. This inverse this is the negative inverse dha jechuudha. Negative inverse of each other walii ta'uu jechuudha. Kana jechuun egaa asirratti the product of their slope is what negative 1 jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha is there any relation between the first derivative of a function at a point and the slope of the tangent line to a curve jedha. Kana viidiyoo darbe irrattis laaluudhaaf yaallee ture. Derivative at a point jechuuni fakkeenyaaf f derivative at a jechuuni is equal to the slope of the tangent line at point a dha jechuudha karaa biraatiin. The point of the slope the is equal to the slope of the point the slope of the tangent line at the point A irratti jechuudha. Kanaafiyyuu they are equally dha jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti relation isaan qaban maal jechuudha equally dha jechuudha. So iddoo kanatti egaa mee mata duree isaa asirratti nu kenname itti dabarru egaa. We have seen in section 2.15 that the first derivative of a function at a given point is interpreted as a slope of the tangent line at that point. Akkuma nama isiniin jedhe jechuudha. The first derivative at a given point is the slope of the tangent line at that point. This implies that f has a slope of the line tangent to the graph of f at a point what a comma f of a irratti slope qabaata jechuudha. Thus the equation of the tangent line to the curve y is equals to f of x at x is equals to a niga is given by asirratti equation yookaan immoo tangent line jechuudha curve kanaatiif at point x is equals to a irratti equation of tangent line isaa bifa kamitti barbaanna jechuudha. Y is equals to f derivative at a into x minus a plus f of a. Silamaan siniin jedha equation of any line gaafa barbaannu jechuudha. Slope isaa qabaanne akkasuma point tokko yoo qabaanne jechuudha m into x minus a plus b dha siniin jedhedha. Asirratti kun n kun it is x component dha b immoo y component dha. Point nu kenname sana irratti jechuudha. So asirratti gaa kan nuti gaafatamne maadha equation of line equation of tangent line equation of tangent line ni slope in sama danera f derivative at danera koso iddoo kanatti slope in jennee iddoo kanatti slope dha times x minus a sana bod plus b dhaan miti iddoo kanatti b kun y component danera f of n is maala this y component kanaaf iyyuu bifa kanaatiin ilaaluu dandeenya. Inni kan biraan a line that is perpendicular to the tangent line a point of tangency is known as normal line jennaan jechuudha to the curve. Kana jechuun laayiniin perpendicularii
tangent line kan ta'e jechuudha. At a point of tangent is called the normal line. Akkuma sila sinii kaase jechuudha. Fakkeenyaatiif laayiniin tokko kun akka kanaatti yoo jiraate karvii wayii bifa kanaatti yoo jiraate jechuudha. Pointii kana irratti tangent line kan ta'u akka kanaatti yoo darbee tangent line kanaatiif perpendicular kan ta'u pointii kana irratti jechuudha. That is normal line jennaan jechuudha. Normal line to the what? To the curve. Innis immoo akkamitti dhagaa since the product of the slope of two non-vertical perpendicular lines is what? Negative 1 dha jechuudha. Non-vertical ta'anii jechuudha. Sararuun sun lamaan non-vertical ta'anii perpendicular to each other yoo ta'an slope isaanii maal jechuudha? Walitti na baay'atu is negative 1. So the slope of the normal line at the point of tangency a comma f of a is what? Negative 1 over f derivative at a ta'a jechuudha. And that is equation is given by y is equals to negative 1 over f derivative at a into x minus a time plus f of a ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraanii akka nootii gabaabaatti kan inni kennu jechuudha. If the first derivative of f at x is equals to a irratti jechuudha. First derivative in keenya gaafa derivative goonu at x is equals to a irratti 0 yoo ta'e jechuudha. Then f has horizontal tangent line qabaata jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Sararri horizontaali ta'e tokko sloppiin isaa maadha 0 dha. Kana beektu. Kanaaf iyyuu asirrattis first derivative isaa 0 dhufe taanaan at a given point irratti so that tangent line is what must be what? Horizontal line dha jechuudha. Equation of horizontal line immoo akkamitti barbaanna? Y is equals to jenneetu f of a yookaan immoo the value of y component dha jechuudha. Kanaaf immoo f of a ta'a jechuudha asirratti. Equation of line icha akkasitti barbaanna jechuudha. Kun yoo maal ta'edha? First derivative in at a given point irratti 0 yoo ta'e jechuudha. Inni kan biraan if the first derivative of f at x is equals to a does not exist. Kana jechuun first derivative in keenya hin jiru yoo ta'e gatiin x yenna a ta'u jechuudha. Then f has a vertical tangent line. F ini vertical tangent line qaba jechuudha. With the equation x is equals to a and horizontal normal line given by y is equals to f of a dha jechuudha. Asirratti immoo vertical normal line isaa immoo given by at x is equals to a dha jechuudha. Kana jechuun faallaa walitti jechuudha. Kana jechuun egaa salphaadhumatti function tokko derivative isaa hin jiru taanaan at x is equals to a irratti jechuudha. Tangent line isaa maadha? Vertical dha. Normal line isaa maal ta'a jechuudha? Horizontal ta'a jechuudha. Kana mee bifa example akka example itti mee exercise numa keessaatti ilaallu. So exercise 2.70 irratti maalidha? Find the equation of the line tangent and normal line to the graph of the following functions at a given point. Given point yookaan point nuyi kenname kana irratti equation of tangent line fi equation of normal line akkamitti barbaadudha jechuudha. Kan itti gaafatan. Equation of tangent line jechuun akkamitti kennaman? Y is equals to f derivative at a maaliif sababiin isaa at a point a irratti waan ta'eef kan itti gaafatamne times x minus a plus f of a dhaanneerra. Akkasuma equation of normal to the line in immoo akkamitti kennamanneerra negative 1 over f derivative at a times x minus a plus f of a dhaatiin nu kennamanneerra. So asirratti egaa maaltu barbaachisa jechuudha? Tokko f derivative nu barbaachisa jechuudha. F derivative jechuun egaa isa kana derivative goona jechuudha. So f derivative at x barbaanna jalqaba irratti in terms of x derivative goona jechuudha. Kana gaafa in terms of x derivative goonu maal taati? 3x square plus 1 taati jechuudha. Kana gaafa derivative goonu. Sana booda f derivative at a irratti a kan jennu meeqa jechuudha? Iddoo kanatti 0 dha jechuudha kan nu kennu. So f derivative at 0 is equals to 0 galchina jechuudha bakka x kana asirratti. Kanaaf iyyuu 3 times 0 square jechuun 0 ta'a 0 times 3 0 is equals to 1 qofa taati jechuudha f derivative at 0. Inni kan biraan f of a jechuun immoo isa lammaffaa irratti nu kenname kanadha. Inni beekama 2 nu kennamedha jechuudha. So equation of line gaafa barbaannu gaa asirratti y is equals to maal ta'a jechuudha? F of a derivative inneerra that is 1 times a number that number 1 ta'uudhaatiif x minus a x in keenya meeqadha? This no x in akkuma jirutti jira x minus a in keenya meeqadha? 0 plus f of a immoo meeqadha? 2. Kanaaf iyyuu functioning kun no equationing kun maal ta'a jechuudha? X plus 2 ta'ee jechuudha. X plus 2 ni equation of the tangent line dha jechuudha. Equation of the tangent line. Inni kan biraan equation of the normal line gaafa barbaannu immoo
kana fayyadamnaan neerra. Y is equals to negative 1 over f derivative at a. Iddoo kanatti mee isiniif haa hojjetu. Iddoo kanatti jechuudha y is equals to negative 1 over f of a. Kanaaf iyyuu negative 1 over f of a meeqadha tokkodha. Over 1 over gatii qaba hin qabu. Into x minus a dha mitire x hin keenya no a hin keenya meeqadha 0 plus iddoo kanatti immoo f of a hin keenya meeqadha 2. Kanaaf iyyuu maal ta'a kun negative kuni x minus 0 x times negative 1 negative x plus 2 ta'a jechuudha kun immoo. It is the equation of the normal line to the graph ta'a jechuudha. Kana bifa kanaati yoo barbaanne inni kam biirra kan jiru immoo hojjennu f of x is equals to 1 minus x cube plus no times square root of x plus 2 dha. Asirratti gaa isa kana jalqaba irratti f derivative at x barbaanna. F derivative at x gaafa barbaannu kun it is a product function dha miti. Kanaaf iyyuu isa jalqaba derivative goona. Gaafa derivative goonu maal ta'a? Negative 3x square ta'a. Negative 3x square times square root of x plus 2 taati jechuudha. Sana booda plus gooneetu amma immoo isa lammaffaa jiru derivative goona. Isa kana immoo akkasumatti fudhannaa jechuudha. Kanaaf iyyuu isa lammaffaa jiru gaafa derivative goonu maal ta'a? 1 over 2 times square root of x plus 2 ta'a jechuudha. Times ammoo isa kana akkuma jirutti itti baay'isnaa jechuudha. 1 minus x square video no x cube sorry video darbee irratti isinitti meera. Square root of f of x derivative godhi yoo nuun jedhe jechuudha. Qixxeeta akkamitti derivative godhanne irraa f derivative at x divided by 2 times square root of f of x ta'a isiniin jedhe. Formulaa kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Gaafa square root function qaba derivative gaafa gootan jechuudha. So asirratti gaa kana erga akka kanaatti barreeffannee booda f derivative at x dha kun. Sana booda kana walitti baay'isu maal gochuu nun barbaachisu. Callisnee maal gochuu dandeenya? F derivative at negative 1 barbaanna jechuudha. Amma salphaan negative 1 fidnee as keessa galchina jechuudha. Negative 1 fidnee gaafa as keessa galchinu negative 3 times iddoo kanatti bakka x negative tokko galchina jechuudha. Negative tokko square gaafa goon positive 1 times negative 3 negative 3 times as keessa negative tokko gaafa galchinu negative 1 plus 2 positive 1 dhufa. Positive 1 gaafa square root jalaatti baasu positive 1. Inni kan biraan plus iddoo kanatti immoo 1 divided by 2 times square root of as bakka x meeqa galchina negative tokko. Negative tokko plus 2 positive 1 ta'a jechuudha. Times iddoo kanatti immoo 1 minus bakka x meeqa galchina negative tokko. Negative tokko cube gaafa goonu meeqa ta'a? Negative tokko cube gaafa goonu jechuudha. Negative tokko dhufa jechuudha. Kanaaf iyyuu negative tokko dhufa waan ta'eef negative 1 akka kanaa ta'a. Isheen kun asitti maal taati? Plus hin taatu ture kun iddoo kanatti plus taati jechuudha. So iddoo kanatti kun negative 3 plus iddoo kanatti kun 1 over 2 times square root of 1 jechuun maadha? It is 1 over 2 dhuma ta'a. Kun immoo iddoo kanatti 1 plus 1 jechuun immoo maal ta'a? 2 taati times 2 taati jechuudha iddoo kanatti kun. So negative 3 kuni 2 kun 2 kanaa ta'e nabar plus 1 is equals to negative 2 ta'e jechuudha. Kan amma slope keenya barbaanneerra jechuudha. Slope keenya y is equal no f derivative at negative 1 is equals to what? Negative 2 arganneerra jechuudha. Sana booda gaammoo asitti gadaa fidu. So iddoo kanatti gaafa dhufnu gaafa equation of line barbaannu bifa kanaatiin barbaanneerra. Y is equals to f derivative at a into x minus a times f derivative no f of a dhaan gaafa equation of tangent line keenya gaafa barbaannu. So y is equals to maal ta'a jechuudha. F derivative meeqa finneerra amma gara oliitti jechuudha. It is negative 2 finneerra. Negative 2 into x minus iddoo kanatti immoo gatii a meeqa qabna? Negative 1 qabna. Kanaaf iyyuu minus minus hin ta'u positive 1 taati jechuudha. Plus goonetu immoo f of a. F of a keenya meeqadha? 2 taati jechuudha. Plus 2. Sana booda kun qixxeeta negative 2x plus no minus 2 plus 2 taati jechuudha. Kun negative 2 dhaatiin hin dhaabatu is equals negative 2x ta'a jechuudha. Equation of the normal line immoo gaafa barbaannu kanuma asitti positive 1 over 2 gochuudha jechuudha. Salphaadhumatti positive 1 over 2 gooni walitti baay'isuudha jechuudha. Inni kan biraan gaafi lakkoofsa lammaffaarra kan jiru maal jedha? Gaafi lakkoofsa lammaffaarra kan jiru find all points at where the following function has vertical tangent line. Vertical tangent line kan isaan qabatan iddoo kamitti ilaala kan nuti gaafatamne jechuudha asirratti. Vertical tangent line kan inni qabaatu functionin tokko jechuudha. F derivative at a isaa
oddootti inni maal ta'uudha does not exist oddootti inni ta'uudha jechuudha. F derivative any does not exist dha taana maal qabanneerra vertical tangent line qabaa jenneerra gara olitti akkasitti ilaalaa. The first derivative of f at x is equals to a does not exist yoo ta'e f has what vertical tangent line jennee ture jechuudha. So egaa isa kana barbaaduudhaatiif egaa maal goona f derivative of x in kuni bakka itti hin jiraanne barbaannaa jechuudha. Jalqaba irratti egaa f derivative at x barbaanna. F derivative at x is equals to kana gaafa derivate goonu formula sadii lama fayyadamni kana jechuun square root of f of x gaafa the whole derivative goonu is equals to f derivative at x divided by 2 times square root of f of x taanee. So kana gaafa derivate goonu f of x isa keessaa kana lama ture. Kanaaf iyyuu isa derivate gaafa goonu 2x minus 1 taati divided by 2 times square root of x square minus x ta'a jechuudha. Kana gaafa derivate goonu jechuudha isa kana. Kanaaf iyyuu gaamma kuni functioning kuni oddoo kamitti does not exist ta'a oddoo inni jalaa kun 0 ta'uttidha. Kanaaf iyyuu kun immoo 0 ta'uudhaatiif maal ta'uu qabachuudha x square minus x is equals to 0 bakka inni ta'uttidha jechuudha. So kun immoo gaafa qixxeetaa 0 taasisnu x into x minus 1 hin ta'u is equals to 0. Kana jechuun x is equals to 0 or x is equals to positive 1 irratti functioning kun maal hin ta'u jechuudha does not exist hin ta'u jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa find all points where the following function has vertical tangent line. Kanaaf iyyuu isa kana irratti tokko x is equals to 0 and x is equals to positive 1 irratti maal qabu jechuudha vertical tangent line qabu jechuudha. Isa biirra jiru immoo ofii keessanii hojjedhaati ilaalaa. Inni kan biraan jechuudha iddoo kanatti gaaffii lakkoofsa sadaffaarra kan jiru kana maal gaaffii lakkoofsa sadaffaarra kan jiru. Okay. Gaaffii lakkoofsa sadaffaarra kan jiru maal jedha if f of x is equals to x square plus ax plus b and g of x is equals to x cube minus c have the same tangent line at 1,2 jedhe. Tangent line wal fakkaataa qabu nu jedhe. The same tangent line qabu nu jedhe. The same tangent line at what? At 1,2. Find the values of the constants a, b and c and the equation of their normal line. Equation of normal line illee akkanuti barbaannu nu gaafateera jechuudha. Asirratti gaa tangent line qabu taana iddoo kanatti jechuudha f of 1 is equals to 2 dhaan hojjechaa jira karaa biraatiin. Inni kan biraan g of 1 qixxeetaa 2 dhaan hojjechaa jira karaa biraatiin. Iddoo kanatti maaliif the same tangent line qabu waan nuun jedheedhaaf jechuudha. Sana booda kana barbaanne qixxeetaa 2 goone equation dhufa ta'e equation deebii nuti argannu jiraate immoo deebii arganna jenne keewwannaa jira tokko. Sana booda f of 1 yaa barbaanna asirratti. F of 1 jechuun egaa tokko galchinaa jira bakka x. Tokko naaf indees keessa galchinu tokko skeet tokko taati. Asitti immoo a times 1 a. Iddoo kanatti immoo plus b is equals to 2 ta'a jechuudha. Maaliif f of 1 2 ta'a waan ta'eedhaaf jechuudha. Kana jechuun a plus b is equals to kun inni achi darbu 2 minus 1 taati 1 ta'a jechuudha. Kana equationii tokko qabnaa jechuudha asitti. Inni kan biraan g of 1 is meeqa ta'aadheera? 2 ta'aadheera. Maaliif 1,2 irratti functioning kun tangent line qabaadheera waan ta'eedhaaf. Sana booda gaa g of 1 barbaanna jechuudha. Kana jechuun bakka kana tokko galchinaa jechuudha bakka x. 1 cube gaafa goon 1 ta'a. 1 minus c is equals to 2. Kana jechuun c minus c is equals to kun gaafa achi darbu 2 minus 1 ta'an ture that is positive 1. Kanaaf iyyuu c is equals to negative 1 ta'a jechuudha. Amma c arganneerra kan biraa immoo a plus b is equals to 1 kan jedhu qabnaa jechuudha. Sana booda erga isa kana barree booda kan biraa immoo maalidha nuun jedhee iddoo kanatti the same tangent line qabu nuun jedhe. The same tangent line qabu taanaan sloppiin isaanii maalidha jechuudha karaa biraatiin wal qixadha jechuudha. Sloppiin isaanii wal qixadha jechuudha. Sloppiin isaanii wal qixadha jechuun at what? At 1 irratti qofaadha kan isaan wal qixan jechuudha. Tokko gaafa gatiin slope at 1 isaanii maalidha jechuudha wal qixadha jechuudha. Maaliif the same tangent line qabu waan jedhe. So f derivative at x is equal f derivative at 1 is equals to g derivative at 1 ta'uu qaba jechuudha. Sana booda maaliif the same tangent line qabu waan ta'eedha. Jalqaba irratti f derivative at x yaa barbaannu asirratti. F derivative at x gaafa barbaannu is equals to maal ta'a? F derivative at x jechuun kun x square plus ax plus b dha waan ta'eedhaatiif maal ta'a 2x plus a taati jechuudha. Akkasuma immoo iddoo kanatti g derivative at x gaafa barbaannu is equals to 3x square ta'a jechuudha. Isheen kun constant number waan ta'eef 0 taati jechuudha. So
Iddoo kanatti egaa g derivative at x 3x square dha. F derivative at x immoo 2x plus a dha jechuudha. Asirratti egaa the same tangent line waan qabanidhaaf f derivative at a qixxeetaa g derivative at a ta'uu qaba jechuudha. So f derivative at a amma barbaadnu gama. At 1 jechuu kooti. Sana booda 2 times x plus a kan jedhu kana bakka x mee galchina jechuudha tokko galchina jechuudha. So 2 times 1 2 plus a is equals to g derivative at a. Asirratti immoo bakka x kana mee galchina jechuudha tokko galchina jechuudha. Kanaafiyyuu 3 times 1 square jechuun 3 dhuma ta'a jechuudha. So 2 times a 2 plus a is equals to 3 dha miti. Asirratti a is equals to 3 minus 2 ta'uu kun inni achi dabarsu. So a is equals to what? 1. Gatii A immoo meeqa arganneera jechuudha? 1 arganneera jechuudha. Gatii C kana qabna. So asitti immoo maal qabna? A plus B is equals to what? 1. Ijaa kana amma immoo asirratti gatii A finnees galchina jechuudha. So 1 plus B is equals to 1. Kana jechuun B is equals to what? 0 ta'a jechuudha. Gatiin B immoo qixxeetaa meeqadha? 0 dha jechuudha. So value of A is equals to 1, value of B is equals to 0, value of C is equals to negative 1 ta'a jechuudha. Kana arganneera. Inni kan biraan maal barbaadu nuun jedhee asirratti equation of their normal lines. Equationii normal line isaanii barbaadi nuun jedhe. Asirratti equation of normal line isaanii barbaaduudhaatiif jalqaba irratti maal beekuu qabna? F derivative at a beekuu qabna. Yookaan immoo is equals to g derivative at a dha waan ta'eef kana jechuun at 1 jechuu godha. At 1. Sana booda f derivative at 1 jechuunii f derivative amma f derivative meeqa arganne ture asirratti 2x plus a dha. Kana jechuun karaa biraatiin 2x plus a immoo meeqa arganneera 1 jechuudha miti iddoo kana. So as keessa tokko galchina jechuudha bakka x. Bakka x na tokko galchinu 2 times 1 2 plus 1 that is 3. Kanaafiyyuu kun 3 is equals to 3 ta'a jechuudha. Otoo g derivative at x ta'uu barbaanne kanuma dhufa. Iddoo kanatti ilaala 3 times bakka x na tokko galchinu 3 times 1 square 3 taate jechuudha. So amma asirratti f derivative at 1 3 arganneera. Equation of normal line immoo gaafa barbaannu maal ta'anneera? Y is equals to negative 1 over f derivative at the given point keenya 1 dha times x minus 1 no x times x minus asirratti 1 dha miti wanti keenya plus f of 1 ta'a jechuudha karaa biraatiin. So is equals to negative 1 over asirratti f derivative at 1 meeqa qabna? 3 qabna times x minus 1 plus f of 1. F of 1 immoo meeqatu nu kenname iddoo kanatti 2 dhaan nuun jedheera. So iddoo kanatti egaa 2 erga nu kennameeti iddoo kanatti 2 barreessina jechuudha. So is equals to negative 1 over 3x plus 1 over 3 plus 2 taate jechuudha. Isheen kana gaafa irra baay'isnu jechuudha. Sana booda akkana galamaan gaafa ultiidhaan negative 1 over 3x plus kun awwataan isaanii 3 naa fudhannu 1 plus 6 7 over 3 taate jechuudha. Equation keenya egaa kana ta'a jechuudha. Equation of the normal to the line kan jedhu jechuudha. Kun kana fakkaataa viidiyoo itti aanu irratti immoo applications of derivative kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Hagasittiyuu warri subscribe hin goone subscribe godhaatii nu deeggaraa isiniin jedha. Inni kan biraan YouTube channel kan biraa qabna. YouTube channel exam time kan jedhu jechuudha. Achirratti examii tokko ni hojjenna jechuudha. Achirratti akkasuma immoo mathematics tricks akkasuma immoo aptitude trick akkasuma immoo english trick kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. So isa illee subscribe gochuudhaatiin nu deeggaraa isiniin jedha. Haga viidiyoo itti aanu irratti nagaatti.